Shama boleeyyan kiyya bakka jirtan marattu nagaa fi rahmata rabbiitiin isiniif hawwaa. Egaa maali hudhaan milkiidhaa yookaan hudhaan injifannoodhaa yookaan immoo hudhaan bu'aa barbaadde akka atiin harkanne si godhu maali? Waan kanarraa haasofnaa jechuudha. Haga maayitti immoo ilaali. Maaliif jennaan irra hedduun keenya egaa akkuma beekamu karaa adda addaatiin jiruu teenya tana jijjiiruudhaaf, jiruu teenya tana fooyyessuudhaaf, kaleerra har'aan tana fooyya'uudhaaf, har'arras boru fooyya'uudhaaf ni yaalla karaa adda addaatiinuu yaala jirra. Yaaliin tanteetuun garuu akka ati barbaaddetti saffisa ati barbaaddeen bifa ati barbaaddeen siif hin deemu. Maaliif yoo jennu taate takkaa duraati wanni akka ati injifannoo barbaaddu sana yookaan bakka gahuu barbaaddu sana akka ati hin geenye kasi godhu maali jettee yoo kan na gaafatu taate waan jalqabderraa waan adda addaatu shaakala. Osoonii fi waan jalqabde kana itti fufiinsaan irra deemuu jirtu yookaan deemuu feetuuhi wanni adda addaa kan sammuu tantee yookaan xiyyeeffannaa tantee si harkaa bubbuutu jira. Kana jechuun milkiin xiyyeeffannaa sirraa feeti. Guddinni xiyyeeffannaa sirraa fedha. Akkuma jedhanii wherever your thought flows your energy flows jetti uummanni adiin bakka yaanni kan kee itti dhangala'ee humni itti tantee itti dhangalaatiidha. Irra hedduun keenya waan jalqabne tokko irratti maaliif fiixa bahuu dandeenye, fiixa bahuu dadhabne, maaliif milkaa'uu dadhabe, maaliif dalaguutti hin jira, qaamaan lafaa'utti hin jira, dafquutti hin jira, maaliif bifan barbaadu saniin haalan barbaadu saniin bu'aa dhabee irra hedduun keessan gaafin isin yeroo hedduu irra deddeebitanii na gaafatan. Bu'aa barbaadda yoo bu'aa ka barbaaddu taate wantoota xiyyeeffannaa tantee si harkaa guuran yookaan si harkaa gamanaa gamas bubbutanirraa if eegi. Maaltu yaada kan kee bakka titiirra xiyyeeffate sanirraa si bubbuta? Yaada adda addaa qabaachuu yookaan immoo bakka takkaa waan hedduu godhuu yaaluu. Fakkeenyaaf asitti dalagaa takka dalagu jirta, asittis dalagaa biraa dalagutti jirta, achittis dalagaa biraa dalagutti jirta. Obboleettiitii obboleessa kiyya qalbiin ilma namaatuun sammuun ilma namaatuun xiyyeeffannaa dhawwaatiiti. Yoo waan irratti cichoominaan dalaguu barbaadde san ulaa adda addaa yookaan waca adda addaarraa ifirraa cuftee xiyyeeffannaadhaan daleede sii mitii bar nama dandeettiitti qabuu miti, nama beekumsatti qabuu miti, namni humaan beeyne, namni waan sanirraa waan takka hin beeyne xiyyeeffannoodhaan yoo ka dalagu taate na amani bakka guddoo dhagahuu danda'a. Saniifuu yeroo takka takkaatti dhaabbattee bar abaluurra anaa dandeettii qaba, bar abaluurrallee anaa beekumsa qaba, bar abaluu sanirrallee anaatu dura jalqabee jetteetitti teessee abaluu sanii wajjin if madaaltata. Obboleettiitii obboleessa kiyya if hin madaalin. Milkiin turtiidhaan hin madaalamtu. Milkiin beekumsaan hin dhuftu. Milkiin wantoota ati akka ulaagatti keessisan abaluurra anaa caalaa fi abaluurra anaa waa dafee naagalaa fi abaluu san dura anaa jalqabee sanii miti obboleettiitii obboleessa kiyya. Abaluun sun maaliin akka si caale ni beekta waan biraatiin miti kasi caalutti jiru bara. Xiyyeeffannaa waan dalagu san irratti galgalaa ganama xiyyeeffannaan isaa waan dalagu san irratti. Iffooyyeessuu irratti bakka isarraa irratti guuttachuu irratti irra jira inni waan san irratti xiyyeeffatee jira. Wanni adda addaa kan isa gamanaa gamas bubbutu hin jiru. Saniifuu ati dandeettii dhabdeetii miti kan milkiin tantee sirraa dheeratteef. Yoo waahuu karaa milkiidhaa sitti dheeratteef. Yoo waahummoo milkiin ati barbaaddu sun gaafa ati barbaaddee fi haala ati barbaaddee fi saffisa ati barbaaddeen si bira wanni hin gahiniif gamaa gamana bubbutamutti jirta. Yaanni kan kee bittinnaa'aadha. Hogguu asii baate nama adda addaatu yaada adda addaa sitti kennaa miti. Hogguu ol deebiteetti yaanni kan kee bittinnaa'ee jira. Waan qorachuu qabdu, waan qo'achuu qabdu, waan dalaguu qabdu san takka lama jettee irratti xiyyeeffattee dalaguu hin dandeessu, bu'aa buusuu hin dandeessu. Na'amani namoonni tokko milkiin isaanii yeroo muraasa keessatti eeguu ni fidufteef maal jettanii beektaati? Inni sun barcarra qabeessaa jetta. Isiin sun barcarra qabeettiidha jetta. Akkasii miti obboleettiitii. Ani muuxannoo tiyyirraa, muuxannoo yeroo dheeraarraa hogguun ifin isiniif hime gaafan xiyyeeffannaadhaan dalage baatii 3 xiyyeeffannaadhaan waan hin dalage amata laman taa'ee irraa oomishadha. Maaliif isinitti fakkaate? Milkiin guddoon bu'uurri milkii guddaan xiyyeeffannaadha waan ta'eef. Saniifuu waan namni haasa'uu fi ani carra qabeessaa mitii fi ani hin danda'uu fi ani akkana jettee wantoota ofitti himtu san dhiistee waan xiyyeeffannaa kan keessii dabalaa yoo kagootu taate milkiin tantee boruu ganama dhufti. Na'amani atummaan galgalaa ganama waan san irratti xiyyeeffadhu. Galgalaa ganamarra waan dandahu, waan dandeessu irratti, waan beektu irratti, waan beekumsa dabalachuu qabdu san irratti karaa kan keessan irratti fooyya'uudhaaf atummaan xiyyeeffannaadhaan deemi malee
milkiin tanteeti, milkiin tan warroota xiyyeeffateeti. Yoon fi parsantaa meeqa kennita beekumsaa fi muuxannoo fi dandeettiidhaaf parsantaa meeqa kennita xiyyeeffannaadhaaf parsantaa meeqa kennita jettanii na gaafattan waa isinitti himuun xiyyeeffannaadhaaf parsantaa 90 kenna. Maaliif yoo xiyyeeffattee bakka sirraa irratti waan beektuuf itti guuttatta. Bakka wallaala itti qabdu irratti beekumsa waan saniitii argachuudhaaf itti deemtu. Obboleettii tiyya tan barnoota irra jirtu. Barnoonni kan keessirraa kan barbaadu qabxii barbaadde san fiduudhaaf xiyyeeffannaa qofaan taa'iitii qo'adhu. Obboleessa kiyya kan daldala jalqabde, obboleettii tiyya kan daldala jalqabde. Daldalli kan kee gamaa gamana burjaaja'uu miti kasirraa barbaadu. Namoonni waan miila hedduu qabaniif muka hedduu horuu hin taatu. Akkas jaami maqmaaqsi keenya miila hedduu hin qabdu, miila tokko qabda. Muka hedduu horuu hin dandeessu. Saniifuu xiyyeeffadhu yeroo muraasaaf just dhokadhu waan barbaadu san irratti xiyyeeffadhu wanni ati barbaaddu firii isaa bu'aa isaa dhihootti ni argatta jeetiin amanaa jiraadhu horii bulii deebale.